Hordoftoota keenyaa mee akkas ta'e jennee haa yaannu. Gaaffii kana sirriitti caqasaatii deebisuu yaalaa. Konkolaataa taaksii yaabbattanii deemaa jirtu haa jennu. Akka tasaa konkolaachisaan taaksii sanaa faranjii ture. Isinis erga bakka deemuu barbaadan geessanii booda konkolaachisaa faranjii sanaan afaan Ingiliffaa fayyadamtanii bakka kanatti yookaan asitti na buusuu dandeessaa jettanii gaafachuu barbaadanii mee afaan Ingiliffaa fayyadamuudhaan maal jettanii gaafachuu. Okay, salphaadha. Namoonni viidiyoo barumsaa afaan Ingiliffaa kana ilaalaa jirtan hundi keessan deebisuu yaalaa. Egaa hordoftoonni keenya chaanaala English for Oromia hundi keessan gaaffii kanaaf deebii keessan bakka yaadaa yookiin komentii viidiyoo kana jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Namoonni baay'een nama afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuu fi dhaga'uu isaan barsiisu argachuu barbaadu. Garuu ammoo afaan Ingiliffaa karaa salphaa ta'een dubbachuu fi dhaga'uu nama isaan barsiisu dhabanii rakkatu. Egaa yoo ati nama afaan Ingiliffaa sirriitti dhaga'uu fi dubbachuuf fedhii qabu taate afaan Ingiliffaa baruuf yaadda'uun si hin barbaachisu. Sababni isaas chaanaala sirrii fi nama ati akka karaa salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti afaan Ingiliffaa si barsiisuu danda'u bira dhufte jechuudha. Just know that you came to the right channel with the right person, so let's get started. Oh, Bayara. Ani barsiistuu Faaya Hawaasadha. Waa'ee sirniyaata akkasumas qulqullina qaamaa fi naannoo akkas ani barsiistuu. Ani jalqaba asii dhufe isaanii waan hundumaa naan gargaare. Waan hundumaa akkamitti ani biddeena tolchuu danda'a, buna danfisuu danda'a, afaan Oromoo namni hundumaa naan barsiise. Maal barbaachisaadha asii namni wajjin, maatii wajjin yeroo baay'ee kana barbaachisaadha. Mana guddaa wantoota hundumaa barbaachisaadha miti. Rakkoon hin jiru asii. Barumsa keenya introductionii sadaffaatti osoo hin seeniin dura gaaffii itti aanu kana deebisuu yaalaa akka galumsaaf nu ta'utti jechuudha. Deebii gaaffii kanaa egaa namoota baay'eetu osoo beekanis ta'e hin beekiin dogoggoraan itti fayyadama. Gaaffiin inni tokkoffaa isin bakka yookaan biyya biraa deemtanii yeroo deebitan hiriyyaan keessan tokko afaan Ingiliffaan welcome yoo isin hin jedhe deebiin isin hiriyyaa keessaniif deebisan maal ta'a? Mee sekoondii xiqqoo fudhadhaatii itti yaadaa. Egaa namoonni baay'ee gaaffii kanaaf deebii well stay jedhu akka kennan shakkiin qabu. Garuu deebiin kun kan warra adii yookaan faranjoota biratti hin baratamnee fi curmaayyuu afaan isaaniirraa hin dhaga'amnedha. Deebiin kun baay'isee biyyuma keenya keessatti dhaga'ama. Isinillee deebii kana dura haasaa keessan keessatti fayyadamaa turtan ta'uu danda'a. Hordoftoota keenya egaa kan hubatamuu qabu waa beekuu dhabuun akkuma beektan cubbuu yookaan dogoggora miti. Afaan kamuu dogoggoraatuma baratamaa. Biyya faranjootaatti yookaan adiitti nama welcome isiniin jedhe tokkoon well stay jennee deebisuun hin baratamne. Deebiin waaltawaa yookaan formal ta'ee fi warri adii itti fayyadaman nama welcome isiniin jedheen thank you jedhanii deebisudha jechuudha. Gaaffii lammaffaa namoonni baay'ee osoo hin beekinis ta'e dogoggoraan fayyadaman gara dhuma viidiyoo kanaatti kan ilaallee deebii itti kenninu ta'a. Turtiin keessan haga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin haa ta'u. Deemsitti fufa. Using our ex-boyfriends to talk to each other. Hello? 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 Hi. Huh? Yes? Who is this? Who is this? I don't know. You called me. No, you called me. Well, no, I didn't, bro. I just answered the phone. Yeah, you did. Huh? You did. No, I did not. No, it's a restricted number on here. Somebody called me from it. Yeah. Have a good day, brother. Ladies and gentlemen, hordoftoota chaanaala English for Oromia akkam jirtu. Egaa akkuma yaadattan barumsa keenya introductionii jalqabaa keessatti karaalee kunnan namni tokko afaan Ingiliffaa dhaga'uu fi dubbachuu itti baruu danda'u walii galaan yookaan generalize goonee ilaalee turre. Barumsa keenya introductionii lammaffaa keessatti ammoo karaalee shanan afaan Ingiliffaa sirriitti dubbachuuf nu gargaaran
keessa seennee yookaan specifically tokko lama jennee ilaalee ture jechuudha. Torbee dhufurraa kaasee egaa hordoftoota keenya barumsa keenya afaan Ingiliffaa dubbachuu fi dhaga'uu irratti qindaa'anii isiniif gadhiifaman tokko lama jennee baranna jechuudha. Adeemsi baruuf barsiisuu keenya gara fuula duraas egaa hordoftoota keenya nuti gareen hojjettoota English for Oromia namoonni afaan Ingiliffaaf beginner yookaan eegalaa ta'anii fi namoota beekumsa afaan Ingiliffaa levelii intermediate yookaan giddugalaa qaban viidiyoo wal fakkaataa fi barumsoota wal fakkaataa ta'aniin afaan Ingiliffaa barachuu akka hin qabne murteessinee jira. Sababni isaas egaa namni afaan Ingiliffaaf eegalaa ta'e tokkoo fi namni beekumsi afaan Ingiliffaa isaa giddugala ta'e tokko jalqaba hubannaa afaanichaan wal caalu, lammaffaa immoo jechoota afaan Ingiliffaaf barumsa keenya keessatti haasa'amanii fi dubbataman hubachuu irrattis wal caalmaatu jira. Inni sadaffaas egaa namoonni afaan Ingiliffaaf eegalaa ta'an yookaan beginner zeeroo irraa yookaan qubee jecha afaan Ingiliffaa irraa ka'anii tokko lama jedhanii jechoota yookaan vocabulary haaraa baruu. Lammaffaa ammoo jechoota afaan Ingiliffaa barumsa keenya keessatti haasa'amanii fi dubbataman hubachuu irrattis wal caalmaatu jira. Inni sadaffaas egaa namoonni afaan Ingiliffaaf eegalaa ta'an zeeroo irraa yookaan qubee jecha afaan Ingiliffaa irraa ka'anii tokko jechoota yookaan vocabulary haaraa baruu, lama karaalee afaan Ingiliffaa keessatti jechoota fayyadamnee dhimma uumuu baruu dandeenyuu fi sadii seerota giraamarii tokko tokko qobaatti viidiyoo barumsaa adda ta'een barachuu qabu jennee yaadne jechuudha. Warreen afaan Ingiliffaaf intermediate ta'anii fi ammoo akkuma isaaniif ta'utti kutaa kutaadhaan yookaan leessaniidhaan barumsoota afaan Ingiliffaa danqaa tokko malee sirriitti dubbachuu isaan dandeessisu tokko lama jennee gara fuula duraatti baranna jechuudha. Haaluma kanaanis egaa hordoftoota keenya torbee dhufuurraa kaasee viidiyoo barumsaa keenya kan namoota afaan Ingiliffaaf beginner yookaan eegalaa ta'anii fi namoota beekumsa afaan Ingiliffaa giddugala qabaniif kophaa kophaatti kutaa kutaadhaan qopheessinee kan isinii gadhiifnu yookaan isin bira geenyu ta'a. Viidiyoota barumsaa namoota afaan Ingiliffaa eegalaa fi giddugala ta'anii fi al tokkotti walumaan sa'aatii wal fakkaataa keessatti waan isiniif gadhiifnuu fi namoonni afaanichaaf eegalaa taatan gara fuula duraatti barreeffama amma iskiriinii keessan irratti argamu fayyadamuudhaan barumsoota keenya kutaa kutaadhaan isiniif gadhiifamu lakkoofsa leessanichaa jijjiirtanii argachuu dandeessu jechuudha. Itti aansees egaa namoonni beekumsi afaan Ingiliffaa keessanii giddugala yookaan intermediate ta'e haaluma wal fakkaataa ta'een gara fuula duraatti barreeffama amma iskiriinii keessan irratti argamu fayyadamuudhaan barumsoota keenya kutaa kutaadhaan isiniif gadhiifaman lakkoofsa leessanichaa qofa jijjiiruudhaan argachuu dandeessu jechuudha. Remember the time? You don't remember? Introductionii isa sadaffaa fi dhumaa kana keessatti ammoo egaa hordoftoota keenya teeknikoota yookaan karaalee shanan afaan Ingiliffaa sirriitti dhaga'uuf nu gargaaranii fi nu dandeessan tokko tokkoon ilaala jechuudha. Namoonni chaanala English for Oromia jedhu kana dura subscribe hin goone yoo jiraatanii chaanala barumsaa kana subscribe godhaatii viidiyooleen barumsaa gara fuula duraatti chaanala kana irratti gadhiifaman akka isin hin dabarre toora tooraan hordofaa jechuudha. Waan chaanala kana subscribe gootanii afaan Ingiliffaan waliin barachuuf fedhii keessan agarsiistaniif guddaa galatoomaa jechuu barbaanna. Welcome back guys. Egaa teeknikni yookaan malli inni jalqabaa afaan Ingiliffaa sirriitti dhaga'uuf nu gargaaru using audiobooks kan jedhudha. Teeknikni jalqabaa kun afaan keenyaan yeroo ibsamu online yookaan intarneeta irraa appilikeeshinoota macaafa Ingiliffaa audio yookaan sagalee nama macaafa sana dubbisu kan qaban bilbila keenya irratti buufannee fayyadamuu jechuudha. Asirratti egaa hordoftoota keenya macaafota audio malee haasaa faranjootaa subtitle yookaan barreeffama haasaa sanaa qabanis fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Teeknika jalqabaa kana bal'isnee ilaaluuf egaa damee xixiqqoo sadi qaba jechuudha. Dameen inni jalqabaa sagalee audio Ingiliffaa bilbila keenya irratti intarneeta irraa buufanne sana
Jalqaba sabtaarlii yookaan barreeffama haasaa sanaa malee xiyyeeffannoon gurra keenya itti kenninee dhaggeeffachuudha. Asirratti egaa hordoftoota keenya haga yaada sagalee audiyoo Ingiliffaa sana persanii 80 ol dhageenyee hubachuu dandeenyutti allama sadiirra deddeebinee sagalee audiyoo Ingiliffaa sana dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Asirratti hordoftoonni keenya akka nu hubachan kan barbaadnu sagaleen audiyoo isin bilbila keessan irratti buufattanii kan dhaggeeffattanii hubachuuf isinitti cimu ta'uu hin qabu. Sagaleen audiyoo Ingiliffaa intarneeta irraa buufattan sun yoo xiqqaate kan persanii 50 ol dhageessan ta'uu qaba. Dabalataanis egaa sagaleen audiyoo Ingiliffaa dhaggeeffachuuf buufattan sun kan isin persanii 90 fi isaa ol dhaga'uu dandeessan ta'uu hin qabu. Sababni isaas sagaleen audiyoo Ingiliffaa buufattan sun dhaga'uuf kan baay'ee isinitti cimu yoo ta'e irra deddeebitanii dhaggeeffachuuf fedhii dhabuu dandeessu. Ammas egaa yoo ammoo sagaleen audiyoo Ingiliffaa isin dhaggeeffachuuf bilbila keessan irratti intarneeta irraa daawunlood godhattan yookaan buufattan isiniif dhaggeeffattanii hubachuuf salphaa yoo ta'e dandeettii afaan Ingiliffaa keessanii guddisuu irratti hagas bu'aa hin qabu jechuudha. Hordoftoota keenya kanaafis egaa sagaleen audiyoo Ingiliffaa intarneeta irraa buufattan suni sagalee audiyoo Ingiliffaa giddugala yookaan jechuunis kan isin persanii 50 ol dhaga'uu dandeessanii fi kan immoo persanii 80 ol dhaga'uuf isinitti cimu filattanii intarneeta irraa daawunlood godhatanii dhaggeeffachuun teeknika jalqabaa kana keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa isin sagalee audiyoo Ingiliffaa sabtaarlii yookaan barreeffama isaa wajjin intarneeta irraa itti buufachuu dandeessan gara boodaatti kan ilaallu ta'a. Nutis egaa akka jalqabbiif isinii ta'utti sagalee audiyoo Ingiliffaa 3 filannee liinkii isaanii isinitti intarneeta irraa buufachuu dandeessan descriptionii viidiyoo chaanaala kanaa keessa isinii keenyera jechuudha. You can check them out later. Inni lammaffaa teeknika jalqabaa kana keessa jiru ammoo egaa sagalee audiyoo Ingiliffaa intarneeta irraa buufattan sana osoo sabtaarl yookaan barreeffama sagalichaa hin fayyadamiin irra deddeebitanii erga dhaggeeffattanii booda lammaffaa irratti ammoo sagalee audiyoo Ingiliffaa sana gurraan dhaggeeffachaa sabtaarl yookaan barreeffama haasaa Ingiliffaa sana duukaa bu'uudhaan waliin dubbisaa deemuu jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo erga sagalee audiyoo Ingiliffaa sanaa fi barreeffama isaa waliin qo'annee booda amma ammoo barreeffama sagalee audiyoo sanaa cufuudhaan sagalee audiyoo Ingiliffaa sana qofaa irra deddeebinee dhaggeeffanna jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yeroo kana sammuun keessan barreeffama haasaa sagalee audiyoo Ingiliffaa sana damee teeknika lammaffaa irratti waan argee dubbisee fi damee teeknika sadaffaa keessatti yeroo irra deebitanii sagalee audiyoo Ingiliffaa sana barreeffama isaa malee dhaggeeffattan yookaan barreeffama sagalichaa osoo hin dubbisiin audiyoo isaa qofa dhaggeeffattanii gurri keessan jechoota kana dura yookaan amma dura dhagee adda baafachuu dadhabe adda baasee akka isin dhaga'uu eegaltan gochuu eegala jechuudha. Fiilmii Ingiliffaa adda addaa kan sabtaarl yookaan barreeffama sagalee dubbatamuu qabanis ilaaluu fi hordofuun haga teeknika tokkoffaa kan afaan Ingiliffaa sirriitti dhaga'uuf nu gargaaruu baatanis egaa garuu ammoo fiilmoota Ingiliffaa akkasii ilaaluunis dhageettii afaan Ingiliffaa keenyaa guddisuu keessatti shoora guddaa akka taphachuu danda'an beekuun barbaachisaadha. Mee hordoftoota keenya egaa yaadni teeknika jalqabaa kun akka sirriitti isinii galuu fi audiyoo buukii tokko intarneeta irraa app story yookaan play story fayyadamuun appilikeeshinii audiyoo buukii tokko akkamitti buufannee dandeettii afaan Ingiliffaa keenya ittiin guddifachuu akka dandeenyu fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Jalqaba bilbila keessaniin app store yookaan play store seenaa itti aansee bakka search jedhu kanatti barreeffama screenii keessan irratti argamu kana barreessaatii search godhadha. Akkuma argitan egaa hordoftoota keenya appilikeeshinoota bilbilaa afaan Ingiliffaa dhaga'uu isin shaakalsiisuu danda'an baay'eetu jiru. Isaan keessaas egaa kanan ani gaariidha jedhee isiniif filadhe audio bookii kanadha jechuudha. Appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti install godhadha. Itti aansee erga appilikeeshinicha install godhatanii booda appilikeeshinicha bana haasaa audio Ingiliffaa feetanii fi kan dhaggeeffachuuf isinitti tolu bakka category jettu kana tuquudhaan audio buukota tarreeffaman keessaa filachuudhaan bilbila keessan irratti buufattanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha.
Filannoowwan audiobookii tarreeffaman keessaa kan akka adventure, biography, comedy, fantasy, mystery, romance kanneen keessaa select godhachuudhaan download godhatanii dhaggeeffachuudhaan dandeettii dhaga'uu afaan Ingiliffaa keessanii guddifachuu dandeessu jechuudha. Audiobookii malee filannoon inni lammaffaas egaa hordoftoota keenya haasaa afaan Ingiliffaa namoota adda addaadhaan dubbatamanii fi subtitle yookaan barreeffama haasaa sanaa qaban YouTube irraa search godhatanii buufachuudhaan steepota yookaan dameewwan sadan armaan olitti ilaalle toora tooraan fayyadamuudhaan dhaggeeffachuun ni danda'ama. Mee akkamittiin haasaa Ingiliffaa subtitle yookaan barreeffama haasaa sanaa qabu YouTube seennee bilbila keenya yookaan kompiitara keenya irratti akka buufachuu dandeenyu waliin haa ilaallu. Jalqaba YouTube haa seennu. Bakka search jedhu kanatti barreeffama amma screenii keessan irratti agartan kana barreessaatii search godha. Egaa hordoftoota keenya akkuma agartan haasaa Ingiliffaa subtitle yookaan barreeffama haasaa sana qaban interneetarra baay'eetu jiru. Keessumaa immoo kan namoota bebbeekamoo fi speedii yookaan ariitii gidduu galaa qaban argachuu dandeessu jechuudha. So you can select the ones you like to listen to and download them to your device. Then you can take your time and listen to them consistently using the 3 steps which we've just discussed minutes ago. Mee hordoftoota keenya akka fakkeenyaatti haasaa subtitle yookaan barreeffama haasaa sanaa qabu tokko akka fakkeenyaatti fudhannee haa ilaallu. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. Welcome back, ladies and gentlemen. Teknikni inni lammaffaa afaan Ingiliffaa sirriitti dhaggeeffachuuf nu gargaaru have a good environment for listening kan jedhudha. Mee fakkeenyaaf hordoftoota keenya haasaa afaan Oromoo tokko bakka wacni namootaa itti baay'atutti moo bakka tasgabbaa'aa ta'etti sirriitti caqafnee dhaggeeffachuu dandeenya. Egaa deebiin hundi keessanii bakka tasgabbaa'aa ta'e tokko akka ta'e shakkii hin qabu. Teknikni lammaffaa kunis egaa yeroo afaan Ingiliffaa dhaggeeffachuuf shaakallu bakka tasgabbaa'aa ta'ee fi wacni ittiin baay'annetti ta'uu qaba jechuudha yookaan filachuu akka qabnu nu hubachiisa. Teknika lammaffaa kana keessatti kan hubachuu qabdani afaan Ingiliffaa dhaga'uu baruuf guyyaatti haasaa sagalee Ingiliffaa sa'aatii 3 fi 4 dhaggeeffachuun isin hin barbaachisu. Teknika kana keessatti kan jala muramee hubatamuu qabu hagam irra deddeebinee sagalee audoo Ingiliffaa sana dhaggeeffanneedha malee kan jijjiirama fidu baay'ina sa'aatii dhaggeeffannee miti. Sagalee audoo Ingiliffaa daqiiqaa 10 haga jechoonnii fi himoonni sagalee jecha Ingiliffaa dubbataman persanii 90 fi isaa ol isiniif galutti guyyaa 2-3 irra deddeebitanii dhaggeeffannaan gahaadha. Yeroodhuma boqochuuf gara siree keenyaa deemnu daqiiqaadhuma 10-15 fayyadamnee waan gochuu fi shaakaluu dandeenyudha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yeroo sagalee audoo Ingiliffaa tokko dhaggeeffannee xumurru gara sagalee audoo Ingiliffaa kan biraatti darbuu qabna jechuudha. Karaa kana egaa gurri keenya jechootaa fi moota Ingiliffaa haaraa ta'an dhaga'aa fi sammuun keenyas hubachaa deema jechuudha. You need to keep this in mind. Mom! 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 Mommy! Mommy! Mama! 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 What? Hi. Okay, welcome back guys. Teknikni inni sadaffaa afaan Ingiliffaa dhaga'uuf nu gargaaru Watch Daily Broadcasting News from BBC, CNN, Al Jazeera kan jedhudha. Egaa hordoftoota keenya almost hundi keessan accessii televiziyoona yookaan TV
ilaaluu ni qabdu jedheen abdadha. Chaanaalota biyya alaa keessaa kan oduu addunyaa guyyaa guyyaatti dhiyeessan chaanaalota kan akka BBC, CNN, Al Jazeera fa'aa ni jiru. Guyyaatti yoo baay'ate daqiiqaa 10 haga 15tti chaanaalota kana keessaa tokko banannee yoo ilaalle dandeettiin afaan Ingiliffaa dhaga'uu keenya dabaluu ni danda'a. Asirratti hordoftoota keenya yeroo chaanaalota kana hordoftan otoo nootii keessan irratti jechootaa fi gaaleewwan tokko tokko barreeffattanii qabachaa deemtanii gaariidhaan jedha. Kun ammoo egaa jechootaa fi gaaleewwan haaraa dhageessan akka irra deddeebitanii qo'attanii fi hiikaa isaaniis kitaaba hiikaa jechoota yookaan diikshinarii irraa akka ilaaltanii bartaniif isin gargaara jechuudha. Dabale harki cabee akkuma cinaacha irra loohutti Ndoosini wal jaalannaa akka hin abbaan dhiiga bootti Qootiyyoon abbaa kiyya sulula laboodeedha jaambooni Misiyyuu ginaa garree qooriyyaa baatee deema jaanjooni Bulloo hajii adeemi gama shubbisee Shukuutii dhugee bulaa namni jaalallee xiyya dubbisee. Okay guys, teknikni inni afuraffaa immoo increase your vocabulary kan jedhudha. Inni sagaa dandeettiin afaan kamuu dhaggeeffatanii hubachuu keenya hamma jechoota afaan sana beeknu irrattis ni hundaa'a jechuudha. Egaa hima Ingiliffaa gurra keenyaan dhageenye tokko yaadaa fi ergaa himichi dabarsu hubachuuf guutummaa guututti jechoota hima sana keessa jiran tokko tokkoon hiikaa isaanii beekuu nu hin gaafatu. Garuu ammoo jechoota faranjoonni haasaa isaanii keessatti fayyadaman baay'ee isaanii dhaga'anii hubachuuf haguma dandeenyu guyyaa guyyaatti jecha 2-3 haasaa afaan Ingiliffaa dhageenyu irraa yookaan jechootuma Ingiliffaa akka tasaa guyyaa guyyaan quunnamnu kan barree haasaa keenya keessatti fayyadamuu barbaannu nootii vocabulary keenya irratti qabachuudhaan beekumsa jechoota Ingiliffaa keenya idaachaa fi guddifachaa deemuu ni dandeenya jechuudha. Asirratti dhugaan jiru tokko himuma Ingiliffaa isin dhaggeeffachaa jirtan tokko keessa jechi hiikaa isaa isin hin beekne yoo jiraate al tokko hima sana guutummaa guututti dhageessan iyyuu yaannii fi hiikaan hima dubbatame sanaa isiniif galuu dhiisuu danda'a. This is where the importance of increasing your vocabulary comes in. Bakka kanatti egaa faayidaan jechoota afaan Ingiliffaa tokko guyyaa guyyaatti hiikaa isaanii fi hima ittiin uumnee qayyabachaa baruun kan nu fayyadu jechuudha. Guyyaatti jechoota Ingiliffaa 10-15 baruu qabdu jennee isin hin gorsinu yookaan isin hin barsiifnu. Garuu ammoo jechootuma Ingiliffaa baruuf isinitti tolee fi gara fuula duraatti haasaa keessan keessatti fayyadamuu barbaaddan 2-3 guyyaatti barraan gahaadha. Imagine namni guyyaatti jechoota afaan Ingiliffaa 3 qo'atee bare ji'a tokko keessatti jechoota Ingiliffaa haaraa 90 baruu danda'a jechuudha. Teknikni kunis egaa waggaa tokko keessatti qofa jechoota Ingiliffaa haaraa ta'an 1,080 akka vocabulary jechoota Ingiliffaa kana dura beeknu irratti dabalannee baruuf nu gargaaru jechuudha. Barumsa introductionii tokkoffaa keenya keessatti akkuma isin yaadattani egaa namni tokko afaan Ingiliffaa danqaa tokko malee dubbachuuf yoo baay'ate jechoota Ingiliffaa 2,000tu isa barbaachisa. Kanaaf jechoota Ingiliffaa isiniif haaraa ta'anii fi baruudhaaf fedhii qabdan guyyaatti 2-3 qayyabachuun bu'aa guddaa qaba jechuudha. You need to keep this in mind. Falling in love. You don't rise in love. You don't fly in love. You fall in love. Because something of who you are has to go. Something of what you think I am should fall. Only then there is a love affair. You're willing to destroy a bit of yourself for the sake of the other, a bit. Because love means essentially somebody else has become far more important than yourself. Only if what you consider as myself falls, something far bigger than you happens to. Egaa dhaggeeffattoota keenya teknikni inni shanaffaa fi dhumaa afaan Ingiliffaa dhaga'uuf nu gargaaru use YouTube as your best friend kan jedhudha. Egaa isinis akkuma beektanii YouTube irra viidiyoota barumsaa afaan Ingiliffaa dhaga'uu isin barsiisuu danda'an baay'eetu jiru.
Viidiyoonni kunneenis kan namoota afaan Ingiliffaaf eegalaa yookaan beginner ta'anii fi namoota beekumsa afaan Ingiliffaa giddugala yookaan intermediate qabaniif kan ta'udha jechuudha. Mee YouTube seennee maal akka argachuu dandeenyu waliin haa ilaallu. Okay guys, YouTube erga seennee booda bakka search jedhutti barreeffama screen keessan irratti agartan kana barreessuun search godhadha. This is just for beginners. As you can see, video barumsoota afaan Ingiliffaa dhaga'uu isin barsiisuu danda'an baay'eetu jiru. Kanneen keessaa kan isinitti tole download godhatanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Guys, you need to make YouTube your best friend cause there are a lot of important teaching lessons out there for you. Egaa viidiyoonni YouTube irraa buufatan kan namoota adda addaa fi aksaanii Ameerikaa fi Britain qaban osoo ta'anii filatamaadhaan jedha. And finally guys, I gotta say something, and that is start small and practice regularly. And I'm pretty much sure if you take these techniques seriously and practice them on a regular basis, you will most assuredly improve your English listening skills within a short period of time. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo, barumsa keenya introductionii sadaffaa fi isa dhumaa kana osoo hin goolabiin dura gaaffii pronunciationii kana deebisuu yaala. Yeroo baay'ee wantoonni fi qophiileen adda addaa kallattiidhaan yookaan sa'aatii wal fakkaataa keessatti televiziyoona irratti yookaan TV irratti yeroo agarsiifamanii jechi afaan Ingiliffaa amma screenii keessan irratti agartan kun xiyyoo gubbaa TV irratti barreeffamee agartu jechuudha. Mee jecha kana karaa sirrii akkamitti pronounce gootu yookaan sagaleessitu sakandii xiqqoo fudhadhaatii yaala. Egaa namoonni baay'ee leave jettanii akka dubbiftan shakkiin qabu. Gara fuula duraatti dogoggoroota xixiqqoo akkasii waliin sirreeffachaa akka deemnuu fi jecha Ingiliffaa kana yeroo sirreessinee pronounce goonu yookaan dubbifnu live ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf egaa namni kubbaa miilaa kallattiidhaan ilaalaa jiru tokko tapha kubbaa miilaa kana liiviin ilaalaa jira jedha osoo hin taane laayiviin ilaalaa jira jechuu qaba jechuudha. Maalumaafuu barumsoota keenya gara fuula duraa isiniif gadhiifaman keessatti seerotaa fi karaalee jechoota afaan Ingiliffaa karaa salphaa fi akka faranjootaatti pronounce gochuu yookaan sagaleessuu nu dandeessan waan barannuu fi ammaaf teeknikoota introductionii tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa keessatti barattan shaakalaa akka nu eegdan isin yaadachiisuu barbaanna. Hordoftoota chaanaala English for Oromia, egaa barumsa introductionii sadaffaa kanumaan kan goolabnu ta'a. Rabbi nama torbee dhufuu nu haa godhu. Hagasittuu take care. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.